Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin dakaagaaran biyyaa biyyoon kabajamtoota daawwattoota fiim jaallattoota qophii malaartiim qophii keenya har'aatiin seenaa gabaabaa aartist Kuulanii Boruurachiim xiyyeeffannaa. Maqaan dhaloota aartist Kuulanii Boruu eenyu? Kuulaniin eessatti dhalattee guddatte? Qabsootti akkamitti dabalamte? Bu'aa bayii qabsoo keessa akkamiin qaxxaamurte? Akkamitti fiim yoom wareegamte gaaffiiwwan jedhaniif deebii quubsaa argachuuf hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftaniif affeeramtanii jirtu. An Muhammad Fantaaleti gama gulaallii sagalee fi production Abdii Jamaan Afaana Turam irra deebiin hordofaan affeerraa keenya. Maqaan dhalootaa kan warri baaseef Misraadha. Maqaa qabsootiin Kuulanii Boruu jedhamuun beekamti. Misraan akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 1968 keessa godina Harargee Bahaa Aanaa Kombolcha Fallaanaam naannoo Raaboo jedhamu ganda Qalaadaatti Abbaasii Abdurrahmaan Ahmadii fi haadhasii Mardiyaa Abdullaa Umar irraa dhalatte. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 1969 gaafa Ziyaad Barreen Itiyoophiyaa weeraru Misraa Abdurrahmaan waggaa tokko hin guunne. Weerarri Ziyaad Barree kan Itiyoophiyaa guuturratti xiyyeeffate ta'ullee Oromoonni Baha Oromiyaa weerara sanirraa hin dandamanne. Keessattuu aanaa Kombolchaa naannoon Misraa Abdurrahmaan itti dhalatte aanaan Kombolchaa naannoo Fal'aanaatti weerarri Ziyaad Barree ibiddatti roobe. Weerarri Ziyaad Barree kanaan warri Fallaanaa osoo nafin buqqa'eem biyya Somaaliyaatti baqate. Ibidda Ziyaad Barree fi mootummaa Dargii jidduutti deemu kanaan Abdurrahmaan Ahmadii fi Mardiyaa Abdallaam daa'ima isaanii tan hangafaa Misraa waggaa tokkoon guutiin qabataniim gara Somaaliyaa baqattummaa qajeelan. Daadarkaamna gammoojii tan dheebun laagaa nama goggoysitu keessa deemaniim magaalaa Hargeysaa tayyoosan Somaaliyaa jalatti bultu seenan. Abdurrahmaan Ahmadii fi Mardiyaa Abdallaa biyya Somaaliyaa Hargeysaatti jireenya baqattummaa eegalan. Misraa isii daa'imaa Somaaliyaan seenan boodam ilmaan 4 argatan. Misraan xiqqoo jabaannan Hargeysatti mana barnootaa seente. Mana barnootaa keessatti bilisummaa abbummaan biyyaa qabdu ijoollee Somaaliirraa ni garti. Tuffiin baqattummaan biyya namaa qabdus immoo jireenya guyyaa guyyaa keessatti agarti. Misraan haaluma kana keessatti barnoota isii hanga kutaa 4 baratte. Misraan ijoollummaan maatii irraa sabboonummaa horatte. Yeroo Misraan Somaaliyaa jirtu waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Hargeysaa keessaa kaampii waraanaa qaba. Misraan umruma ijoollummaa tanaan magaalaa Hargeysaatti adda bilisummaa Oromoo qunnamte. Yeroo adda bilisummaa Oromoo qunnamtum maqaa qabsoo kan Kuulanii Boruu jedhamu kennaniif. Moggaasni maqaa isii kun kan dhaloota isirraa dhufe. Akaakuun Kuulanii Boruu Habruu jechuun beekama. Haala kanaan Misraa Abdurrahmaan Kuulanii Boruu Habruu jechuun maqaa qabsoo moggaasaniif. Kuulanii Boruu nama qaroodha. Umrii ijoollummaa tanatti waa 3 leenjite. Dabballummaa, waraanaa fi hawwisa yookaan aartii sirbaa leenjite. Kuulanii Boruu umrii daa'imummaatiin Somaaliyaa seentulleem ganamaan maatii irraa sabboonummaa horatte. Haati isii dugdatti Hargeysaa geessite. Biyya hambaa keessatti daaddee eegalte. Garuu afaan Oromoo dubbachuu qofaa miti ittiin sirbiti. Sabboonummaan Kuulanii Boruu asirraa eegalte. Gara afaanii kanaanis namoota Oromiyaa keessatti dhalatee afaan Oromoo hin dandeenye fakkeenya guddaa taati. Sabboonummaa isiitiin umrii daa'imummaa tan waggaa 14 hin guunneen adda bilisummaa Oromootti dabalamte. Kuulanii yeroo dura adda bilisummaa Oromootti dabalamtum hawwisoo dhaabaam waraana bilisummaa Oromoo ta'uun magaalaa Hargeysaatti leenjite. Akkuma leenjiteen sirba warraaqsaa sirbuun waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuu eegalte. Uummata Oromoo kan baqattummaan magaalaa Hargeysaa jiraatus dammaysuu fi qabsootti kakaasuun shoora guddaa taphattee turte.
fakkeenyaaf sirba magaalaa Hargeysaatti agarsiisaa turan keessa qabsoo sabaa godhuuf bahee alan jiraa ture duubatti hin deebi'u eegan baasee deemee xurree kan juufaa ture. Kuulaniin kaayyoo adda bilisummaa Oromoo mootummaa Somaaliyaa hubachiisuuf afaan Somaaliitiin sirboota bilisummaa barbaannachuu hedduu hiriyoota isii wajjin akka sirbaa turte hiriyoonni isiin himan. Eega biyya seentellee warri afaan Somaalii dubbatu akka kaayyoo qabsoo Oromoo hubataniif afaan Oromoo cinatti afaan Somaaliitiin sirbaa akka turte hiriyoota isii kan lubbuun jiran irraa odeeffadheetiin jira jedham barreessaa Jamaal Ahmad. Osuma dhaabni adda bilisummaa Oromoo haala gaariin jiru mootummaan Somaaliyaa tan Ziyaad Barreetiin hoogganamtu kufte. Yeroo tana mootummaan Dargii kan Itoophiyaa bulchuus daddaqaa jira. Adda bilisummaa Oromootis gara bosona Oromiyaa ol qajeele. Kuulanii boruu waraana adda bilisummaa Oromoo kan Oromiyaa seene keessaa nama tokko turte. Obboleessi Kuulanii boruu ilmi lammaffaa kan Kuulaniitti aanus daa'imman adda bilisummaa Oromoo leenjise keessaa nama tokko maqaan dhalootaa Kadir Abdurrahmaani. Garuu ijoollummaatti komaandoo leenji'uun maqaa hangafticha maarshaal aartii Chaayinaa Bruce Leetti moggaasan. Qabsoo keessatti Bruce Lee jechuun beekama. Abbaan Kuulanii boruu obbo Abdurrahmaan Ahmadii fi haati Kuulanii boruu aadde Martii Abdallaa waggaa mootummaan Ziyaad Barree kuftum Kuulanii dugdatti ba'atanii Somaaliyaa geessanii fi ilma lammaffaa Kadir Abdurrahmaan kan Hargeysaatti dhalate qabsoof kennaniitiin ilmaan sadeen hafe qabatanii gara biyya Oromiyaatti galan. Kuulanii fi obboleessi isii Kadir adda bilisummaa Oromoo wajjin bosona keessan Dargii waraanaa Oromiyaa seenan. Yeroo dur Oromiyaa seenanii hawaasa qunnamuu eegalan Kuulaniin dabballee hawaasaa ta'uu ramadamte. Ijoollummaan ummata dammaysaa bakka waraanni Dargii qunnamettis battala qabachaa mootummaa Dargii kuffisanii ummata Oromootiin ifatti walitti bahan. Bara 1991 yeroo adda bilisummaa Oromoo biyya seenum lisaan Oromoo kan duraan hacuuccaa sirna Habashaatiin ukkaamame guyyaan eegaa ture dhufe je'eetiin waraana bilisummaa Oromoo afaan deemee simate. Qawwees ni hidhate. Hawwisoo dhaabaa tan bosonaa dhufte wal fakkaate. Hawwisoo waraana bilisummaa Oromooti fi weellistoota Oromoo gameeyyii biyya keessaa jechuuta dachaatiin sirna gabroonfattoota Habashaa roraasaa turan walitti qabanii hawwisoo caffee gadaa hundeessan. Kuulanii boruu duraanis kilaash diinatti dhukaaftu fi maayikii uummatattiin dammaysitu wal cinaa deemtiniim. Weellistoonni gameeyyiin biyya keessaa jechoota dachaatiin gabroonfattoota Habashaa roraasaa turaniis hawwisoo waraana bilisummaa Oromootiin wal fakkaatan. Haala kanaan hawwisoo wabootii fi weellistoonni gameeyyiin biyya keessa turan hawwisoo caffee gadaa jalatti gurmaawan. Hawwisoon caffee gadaa yeroo jaaramte sochii eegaltum jalqaba magaalaa Dadar qubatte. Kuulanii boruu jalqaba magaalaa Dadaritti dabballee eebbisiisuuf hiriyoota isii wajjin agarsiisa goote. Daansuun calanqoo qobboo fi qullubbii gara aanaa Qarsaa agarsiisuuf watar dhufanii. Akka lakkoobsa Awurooppaatti barriin bara 1990 takka. Iddoon magaalaa Watarii hagayya 12 sanbata guddaadha. Guyyaa kana hawwisoon caffee gadaa magaalaa Wataritti agarsiisa goote. Guyyaa kana waan dur hin jirreetu mul'ate. Duraan ayyaanni mootummaa Dargiitiin kabajamu maskaram guyyaa lamaati. Maskaram guyyaa lamaa kinatii jechuun dibbee qofaan dabaalamee sirbamaa ture. Sirbi sirbamaa tures Itoophiyaa biyya haadha teenyaa jechuun sirbama. Umrii yeroo san keessa jirru wajjin kinatuma sanuu wal dorgommiin laalla. Kinatiin ayyaana Oromoo soon tahin ayyaana gabroonfattoota Habashaa akka taate. Eegas Kuulanii boruu faarraa barannee ja'am. Barruusaa obeeffachuun seenaa artisti Kuulanii kan isiniif dhiyeessine barreessaa Jamaal Ahmadii. Guyyaa hawwisoon caffee gadaa dhufte kana meeshaa muuziqaa istiidiyoo guutuu buqqa'ee dhufe yoo jenne malee sirba agarsiisaan fakkaatu. yeroo duram Itoophiyaa biyya haadha teenyarraa gurri haara nu galfate.
guyyaan biyya abbaa keenyatiin dhaadachuudha geenyem guyyaa kana turem bilisummaan abbaa biyyummaa ta'e yeroo gabaabtuu sun waa hunda miidhaysitee dhuftem meeshaa muuziqaatiin bifa namallee jijjiirtem fuula nama hundaa ibsitee wal fakkeessitem namni gurraachilleen dhifeem nama diimaa wal fakkaatam guyyaa kana gaa kan magaalaa Watarjim oromummaan kuulanii boruu fa'aan sirbamtem guyyaa kana kan Oromoon lukkuu gabroonfataa habashaatti kennuu akkatum sangaa mixiin jalan baanem dhiichisaan dabaalem abaa of geessem namni waltajjii san beeksisum rabbiin haa araaramuufim gaazexeessaa beekamaa fi jaalatamaam Badrii Muusaa turee jedham barreessaa Jamaal Ahmad kuulanii boruum takka bitaarrattim takka immoo mirgaarratti lulachuu eegaltem waan nama ajaa'ibsiisum warri muuziqaa taphatum kilaasikaala yaalii tokkon goonem hangaan hubannoo aartii sirbaa qabuttim yeroo wallisaan sirbuuf deemum sirbi eegalamuu turam takka saaksifoona dura eegalam takka nama gitaara beezii taphatuutu tuttuquu eegalam yookaan immoo nama jaas taphatuutum harkaa fi miila waa tuttuqam sirba kuulanii borurrachim warri meeshaa muuziqaa taphatu hundi osoo wal jalaan hafin bakkuma takkaa wajjiin seenem himiinsa kiyya caalam sirba isii kan yuutuubii irra jirumtu ragaa baham osoo viidiyoon isiim kan guyyaa sanii jiraate immoo maalummaa kuulanii boruu himiinsa kiyya daran ibsaa jedham Jamaal Ahmadtum akkanaan katabem wayyaa ilmaan Oromoo barmeem way maaluma eeydanii barmeem way bakkuma jirtanii barmeem way diina waraantanii barmee jetteem sagaleesii bareedduu gurra kaanin seente kaanin nama baatu saniin bitaa fi mirga irrattim cabaa sirba eegaltum mallaqni lafarra ori'u waan namni itti maxxansu osoo hin ta'in waan samii gadi roobu fakkaata yoo namni jajjabaan humna qabutti dhiyaatee fuularra kaa'e malee namni lallaafa fi ijoolleen itti dhiyaachuuf hireen qabanim namni hanga kuulanii ijaan arkum nama dhoorkuttim mallaqaan itti fiigam namni itti dhiyaachuu dadhabeem halaalumaa mallaqaan darbatam mallaqni miila kuulanii boruu jalatti bu'um baala mukaa kan bubbeen bonaa lafatti harcaaftu fakkaata jechuun warri ijaan argem seeneessem hayyoota fi gootas Oromoo kan magaalaa Watarjim dargiin ajjeefaman dhufiinsam adda bilisummaa Oromoo dura waggaa jaha qofam turtii waggaa jaha booda kuulanii boruufaan ifa bilisummaa fi maalummaa Oromummaa fidanii dhufan guyyaa kana kan namaa mitii dachiin osoo hayyoonni wareegaman sun guyyaa kana ol bahee arkee jetteem gadditem kuulanii boruu haaluma kanaan bakka hundatti hiriyoota sii wajjiin agarsiisa godhuutti fufteem sirba dhuunfan sirbite qofa osoo hin tahin sirba hawwisoo caffee gadaa gamtaan sirbitum kan kuulanii boruu keessa hin jirren jirum kan sagaleen hin sirbin sochii qaamatiin keessa jirtim namoota ijoo hawwisoo caffee gadaa bareechaniim maqaatti godhan keessaa kuulanii boruum nama tarrii duraarra jiru tahuu seenan ragaa baham sirboota gamtaan sirban keessaa muraasnim yaa Oromoo bahaa yaa Oromoo dhihaa alaabaa Oromoo ol qabaam dhiichisaa sirbaa diina garaa gubaam akkam jirtan nagayaa fi fayyaa wal qunnama gaarii yaa ilmaan aayyaa ati Oromoo ka'im ar'aa
har'aamiti boruu jechaa guyyarraan guyyaa lakkaawwachaa gabroonfataa hundaa keessummeessuun siifaa gayuu lolii didii fincilii ka'ii kan cufaadha. Kuulanii boruu agarsiisa findeemin hin jiru. Dirree dhawaa, Haramayaa, Qarsaa, Laangee, Watar, Baddannoo, Qullubbii, Calanqom, Dadar, Makkalam, Harawaacam, Jaajam, Jarjartuum, Karramilleem, Barootaam, Hirnaa, Ciroo hanga Galamsoom, Machaaraa, Miicatam, darba kooloo hanga dhummuugaattim hanga miilli isaanii danda'u deemaniim ummata Oromoo dammaysaa waan bilisummaan fakkaatu ummata Oromoo agarsiisaa turan. As keessatti bakka wayyaanee waraana irratti bantees hedduudha. Fakkeenyaaf gaafa guyyaa agarsiisa magaalaa Hirnaa waraana wayyaaneen agarsiisa irratti banteem jaallan kuulanii boruu kanarra lubbuun jiran akka mudannoo addaatti himaniim osoo hawwisoon caffee gadaa haala kanaan ummata dammaqsuufiim hamilee waraanaan jajjabeessuun dirqama bahaa jirtum abaa ofii wayyaanee jidduutti waldiddaan dhalacheem waraanni bilisummaa Oromoo akka wayyaanetti meeshaa waraanaam dargii hedduu saammatee waan hin qabneef bosonatti deebi'uuf dirqameem kuulanii boruu osoo nama dantaa sabaa lagatee dhimma ofii dursu taateem carraa hedduu qabdi tureem umriin isii ijoollee waan taateef barattee bakka barbaadde gahuu dandeessiim yoo barbaadde bultii jaarrattee jiraachuu dandeessiim yoo biyya Somaalitti deebite afaan Somaalee kan itti guddatte waan ta'eefiim akka lammii biyyaatti dalagattee jiraachuu dandeessiim yoo biyya ollaatti baqatteem biyya sadaffaa deemuuf carraa bal'aa qabdiim garuu kuulaniin osoo hiree tana hunda qabdum jireenya dhuunfaa kiyyaa jalam goruu mannaa irbuun kaleessa daa'imummaan Oromoof seenen wareegama kafaluunaa wayya jecheetim waraana bilisummaa Oromoo wajjin bosonatti deebiteem eega jireenya bosona taheem maayikiin haasa'uun hafeem qawweem bakka buuteem wanni haasayaniin rasaasa qofam afaan diinni beekun deebii kennaa of tiksuun dirqamatti taateem kuulaniin duraan ogummaa artitii fi ogummaa waraanatis wal cinaa waan qabduufiim amma dubbiin rasaasa jetteem kilaashisii kaafteem akka duraanitti magaalaa keessa jiraachuun hafeem bosona gammoojii keessa naanna'uun filatameem. Haaluma kanaan bookeem saaqatam qumbeem wadaaja qaxxaamuranii waa beetarkaanfataniim fiiqseenufiim goda bineensaa jalatti mataa qabachuun jaallanisii wajjin hadhaa qabsoon qabdu hedduu dhamdhamteem garuu kuulanii boruu duraanis umrii ijoollummaatiin hadhaa qabsoo waan beektufiim namoota mudannoon qabsootti haaraa jajjabeessuu maleem wannim haarofni isii mudatiin jiru jechuun ni danda'amaam
kuulanii nama dandeetti addaa qabum sammuun isii waan qabdeen irraanfattum hawwisoon caffee gadaa eega magaalaa gadhiiftee waraana wajjin bosonatti baatim bakka sirboota kaastatti waraabbachuuf haalli hin mijoofnechim sirboota hawwisoon caffee gadaa qopheessitu kuulanii biruu qabsiisaniim yeroo tasgabbii harkatan sammuu kuulanii biruu keessaa akka fudhachaa turan dura bu'aa hawwisoo caffee gadaa bakkalcha yaayyaatiifim jaallan isii kanneen har'a lubbuun jiran ija booyatiin himan gootummaan isiitis kan himamee dhumuu miti akkuma yeroo maayikii qabattee uummata lafaa kaaftu sanichim yeroo battala qabattees diinan falmiti kuulanii biruum sammuu sabboonummaa fi gootummaas rabbiin waliin kanneefim bara 1991 chaartara booda dubbiin diinaam waraana bilisummaa ormootti jabaannan kuulanii biruu kilaashisii kaafteetim qabsaa'ota jaallan isii wajjin diina ittisutti deebite keessattuu akka lakkoobsa awurooppaatti bara 1994 hanga 1996 lolarra turuu jaallan isii wajjin turan ni dubbatu kuulanii danga lubbuun jirtu jireenya hadhaawaa keessa turte daa'imummaa isiitiin biyya ambaa seente jiruun baqattummaa hadhooyitudha xiqqoo jabaannan qabsootti dabalamte qabsoon isa hadhooyitudha joollummaa ilmi namaa taphatee gammadum kuulanii biruu baqattummaa fi qabsoo keessatti dabarsite kuulanii biruum hanga lubbuun addunyaarra jiraatte takkaa biyya abbaa isii irratti taphattee hin beeyne akka lakkoobsa awurooppaatti bara 1996 lola sa'a 4 guutuu geggeeffame osoo gootummaan falmattum godina baalee aanaa sawweenattim jaallan isii wajjin diina kukuffifte wareegamni kuulanii biruum lubbuu isii dabarsitee sabaaf kennite kan nama boonsum abbaan kuulanii biruum osoo kuulanii tiyyam Kadir kiyya ji'u akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 2010 keessa du'aan addunyaarraa gale haati kuulanii biruum osoo ilmaan qabsoof gumaachite achi buutee isaanii dhabuun boochuum ijji bayxee jaamtee akka jirtum barruu barreessaa Jamaal Ahmad irraa hubanneerra akka kuulanii biruutti sabaaf qabsaanii wareegamuun gootummaadha dhaloota egerellee fakkeenya ta'uudha garuu haadha gootichi kuulanii biruu deesse jireenyi bachiisee barbaada jabaantan ijji bayxee yaala dhabuun muka qabattee deemtu hoggaan arkuu wal iyyaafachuu irratti hanqina guddaa akka qabnuutu natti dhagame jechuun Jamaal Ahmad kan katabbii isaa goolabe haati gootichi Oromoo artist kuulanii biruu maal keessa jirti maatii qabsaa'otaa iyyaafachuun kan dhukkubsate wal aannachuuf kan jireenyi qormaati gargaarrachuun Oromoo qabdi jennaan artist kuulanii biruu rabbiin jannataan haqananiisu jechaam egaam daawwattoota qophii malaarchi seenan gabaaban artist kuulanii biruum har'aaf qopheessine kana fakkaata seenaa kanas kan isiniif dhiyeessine barruu barreessaam Jamaal Ahmad wabeeffachuun an Muhammad Fantaaletim gama gulaalli sagalee fi production abdii Jamaal Tanafaana ture torban qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf turaam horaa bulaa deebanaam